Malaafi karaa salphaa taheen akkamitti zayitilee onlaayinii irraa maallaqa guddaan bitamu mana keenya keessatti hojjannee rifeensa keenya dheereffachuu rakkoolee adda addaa irraa baraaruu dandeenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin kan asitti argitan kun abishiidha. Abishii namoonni hedduun abishii maal jechuudha afaan Oromootiin, Amaariffaan, Arabiffaan akkas jettanii gaafilee hedduu na gaafattanii suuraa isaa fuudhaa namoota cinaa keessan jiru yookiin nama dhiyoo isin jiru agarsiisa. Inni kun maalidha jedhanii keessattuu ammootuyyuu shamarran keenya kan biyya keessa jirtan hedduu isin fayyada viidiyoon kuni akkasuma kan biyya ambaa keessa jiraattan gaafa biyya galtaniifillee baay'ee isin fayyada. Keessattuu jechuudha ijoolleen biyyoota arabaa keessa jiran zayitulee onlaayiniin bilbilaan ajachiifatanii maallaqa guddaa kafaluudhaan rifeensa wajjin kan dadhaban jechuudha. Rifeensi tajaajilaa fi kunuunsa barbaada. Rifeensi waan guyyaa 2-3 keessatti har'a dibannee boru nu dheeratu osoo hin tahin obsa qabaannee fayyadamne taananii kama alatti gurguramu san mana keenya keessattis fayyadamnee dheeressuu laaffisuu fi akkasuma ammootuyyuu akka rifeensi keenya saffisaan hedduu bareedee laafuu ciccitiinsa buqqa'insaa fi ququrxama yeroo dhiqattan isinirraa ququrxamuu fi walumaa galatti hin diriiraa kotteen isaa yookiin daariin isaa akka lakkoon godhannee fi akka walitti hin qabanne kan godhuudha. Tokkoffaa akkana sitti argitan qurunfudiidha. Qurunfudiin rifeensi keenya akka dheeratuufis tahee akkasuma buqqee sammuu rifeensa keenyaa qulqulleessuu fi akkasuma forforiilee nurraa ittisuuf nu gargaara. San qofa osoo hin tahin akka buqqeen keenya wantoonni faangasii akkasuma ammootu balfi adda addaa dibanne nu dibannu kun fuuraa wajjin forforii nutti hin taane sammuu buqqeen keenya akka qulqullaa'uu fi saffisaan rifeensi keenya akka qilleensa argatee dagaaguu nu gargaara. San qofa osoo hin tahin rifeensi keenya akka hin ciccinnellee jabeessuu fi hidda isaa rifeensa keenya akka lakkuun godhanneef akka qurxamne nu gargaara isiniin jedha. Abishiinis akkasuma jechuudha. Abishiin afaan biyyuma keenyattuyyuu akkaataa sadiin beekaa. Abishii jedhaniini shuqollee jedhaniini naannaa Harargee keessatti helbatallee yookiin afaanuma Arabiitiin helbata jedhama. Kanaaf hundi keessanuyyuu namni abishii fi akkasuma ammootuyyuu qurunfudii hin beeyne hin jiru. Qurunfudii namoonni biyya keenyaa qimamii yookiin ammoo urgooytuu adda addaatitti dabalanii mi'ooytuu nyaatatitti qimamii isa jedhan san jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa rakkinni guddaan afaan hedduu jechuudha. Afaan fakkeenyaaf afaan Oromoo raajii nuti tahaa namoota hin beeynetu waan afaan Oromootiin gadhiisu afaan Oromootiin maal jedhama haayisaan fa'aa jedhanii na gaafatan na dinqisiisa. Hundaafuyyuu nu hundi keenya akkasuma jechuu barbaade. Tokkoffaa irratti har'a kallattimaan viidiyoo yeroo hedduu isinii hojjedhu zayitiin kallattiin distiitti ho'isuu osoo hin tahin har'a kan hin qabadhee dhufe bishaan distiin erga bishaan danfee jedhee saanii burcuqqoo yookiin saanii waan shaklaa yookiin gizaazarraa uumame hin beeytan jedhee yaada isinii gala. Distii san gubbaa kaayee zayitii distii san irratti saanii san irra naqee jala maaltu jira bishaanii malaan bishaan waddanii jette ka Oromoon keenya isinii galee miti. Yeroo hedduu isin himatarii isiniin galu jedhee waan yaadee fi isiniin galu jechuun kiyya hin hubattan jedhee yaada. Namoonni hedduun akkaataa distii bishaan keessa kaayaa fida isaanii biraa keessa kaayaa jedhuun gaafiitu koomantii jalatti waan naa dhiyaatee fi warroon isinii galee horiyoota keessan obboleeyyan keessanii qooda. Warri isiniin galee ammootuyyuu haala kanaan yogguu distitti naqinaa isiniin jedhe haala kanaan fayyadamuu qabdanii. Erga sanii zayitiin kenna erga inni OA wal fudhatee jedhee zayitii fayyadamnullee isinitti himaa xumura irratti karaa biraatiin illee qabadhee dhufee jira. Fuunee meeshaa burcuqqootitti nayinaa hin dhimbiimnu abishii maankaa tokkoo fi qurunfudii maankaa tokkoo akkaataa zayitiitiin fakkeenyaaf hubadha. Mana tokko keessa namni 3 yoo hin dibata tahe dibanni isaa kun abishiin maankaa 3 qurunfudiin maankaa 2-3 ni taha. Zayitiin ammootuyyuu burcuqqoo 3 jechuudha. Sirriitti hubattanii an amma kan akka fakkeenyatiitti isinii fide. Kana qofa osoo hin tahin viidiyoo biraallee jechuun zayitii isin irraa fayyadamuu qabdan. Zayitii biyya keenya keessatti argamu kan hatta yeroo biyya ambaa biyya arabaa jiraatanillee biyya gaafa galtan argachuu dandeettanii fi zayitoolee eessattuyyuu argaman maallaqni isaaniillee ol kahaa miti hatta biyya arabaatittillee jechuudha. Biyya keenyattillee ani ufii kiyyaa jechuudha guyyaa 7 jechuun guyyaa 22 akkas 25 iyyuu hin guunne
bichisiisee jira. Zayitiin amman isinii qabadhee dhufe kun birrii biyya keenyaallee 450 jechuun litira tokko caalaa hin argitanii xumura irratti kunis kabiraati jechuudha. Ammas jechuudha namoonni keessattuu mataan isaanii dhukkubuu akkasuma mootuyyuu afoon irraa achi deeme absuudaa maankaa tokko abishii maankaa tokko akkasuma qurunfudii maankaa tokko asirrattis hubadhaa. Wanni sirriitti hubattanii beekuu qabdan yoo namni sadii ka fayyadamu ta'e yookiin dubartiin sadii ijoollee wajjin illee yoo ta'e abishiinis maankaa sadii absuudaanis maankaa sadii qurunfudiileen dabalaa deema jechuudha. Walaakiin ani kan hojjetaa jiru burcuqqoo tokkoof burcuqqoo sadiif zayitii kookinaatii haaluma salphaa taheen distitti nayn'ee yookiin ammoo tuyyuu distii ibidda laafaa baay'ee hir'ataa ta'e irratti nayn'ee absuudaa kennas akkasuma ammoo tuyyuu helbata yookiin abishii akkasuma qurunfudii kenna itti goone asirratti hubadhaa. Waan kana tumuun hoo hin danda'amu jechuun keessan waan hin oolu. Abishii tumuun hin danda'amu. Abishiin sirriitti zayitii kana dhuydee ufiyyuu jechuudha ufitti fudhattee keessaa zayitiin nuun bahu absuudaa fi qurunfudii qashqash jechuun isinii galaan xiqqoo baay'eellee kan hin bulloine daakuu ni dandeettani. Booddee sanii keessa bulchitanii erga oo'istanii haala kana akkuma nama dhadhaa baysuutitti oo'istanii geessitanii burcuqqootti dhimbiibdanii meeshuma zayitii keessaa hiixan sanii deeffattan. Kana hubadhaa karee fi sunii fi kana maaltu gargar godhee sun maaliif meeshaan burcuqqoo yookiin gizaazarraa ta'uu qaba yoorri jettanii fi kuni tokkoffaa irratti yeroo masan hojjannee bulchinee guyyaa lama booda dhimbiibne jechuudha. Ka garasiisuun ammootu waliin ka'aa jira. Isinii waliin kenne malee walitti hin hojjanne. Kanaaf karaalee kanneen lamaan keessaa karaa isinii tole filattanii garuu ammoo karaa jalqabaa santu natti tola ana hedduu bareedaadha. Kanaaf zayitiin ani isiniin jedhe zayitii kana qabadhee isinii dhufee jira. Zayitiin kun zayitii baay'ee bareedaa ta'ee fi maallaqni isaallee baay'ee ol ka'aa miti zayitolee hunda keessa. Faayidaan isaa garuu zayitolee warra maallaqni isaa guddaa caala. Zayitii kana namoonni barbaadan asirraa iskiriinshoot godhatanii biyyattis warri ijoollee qabdan obboleen keessanii ergitanii bichisiisuu dandeettanii dhugaa dubbachuu fi birrii biyya keenyaa 400 fi birrii Itoophiyaa jechuudha 450dha. Dhiyoo kana maatii ka bichisiisee jechuudha. Zayitii kana mee maallaqaan dhaha oroonni biyya Arabaa jirtan 450 yoo garana deebisnee jenne warri Dubaayin jirtanii akkasuma immoo biyyoota Arabaa hunda wal geettanii jirtanillee keessattuu ijoolleen Dubaay olaayinii waa fichisiifachuu isaantu danda'a jechuudha. Sirriitti fichisiifatan ijoollee hedduullee ka quba qabu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaa taheen zayitii kana bitadhaa baay'ee rakasa yookaan birrii Dubaay sanitti 10 iyyuu hin ga'u jechuudha yookaan 8 yookaan 12 isinii galee. Kanaaf isinii haala salphaa taheen bitattanii zayitii haala kanaan mana keessa waliin baafattanii barbaadan torbaan tokkoo fi osoo hin dhimbiibin illee keettanii guutuutti itti isinii haa ba'u eedanii torbee tokko booda dhimbiibdanii rifeensa keessan galgala maraayyuu dibdanii ganama ofirraa dhiitan galgala maraayyuu dibdanii galgala ofirraa dhiitan. Kana jechuun kiyya torbaanitti yeroo lama yeroo sadii achi booda rifeensa keessan shaampoo dhaabbata shaampoo tokkoon dibdanii erga dhiqattanii geessitanii ammoo tuyyuu qibaatii dhoqqee ka forforii isinitti hin taane caafii rifeensatitti filuudhaan rifeensa kenna ishimna bakka lamatti jechuudha. Borumtallee ammoo bakka sadii illee akkaataa furdina rifeensatiin akkaataa baay'inaatiin borumtas rifeensa keessan filtanii ammoo tuyyuu barbaadan hin dhooytanii barbaadan filaasanii dhiisuu dandeettanii guyyaa torban keessatti yeroo lama zayitii kana dibattan taananiin yeroo gabaabaa keessatti yookiin ji'a muraasa keessatti jijjiirama arguu ni dandeettani. Namoonni keenya guyyaa 2-3 keessa jijjiirama ka eeguu fi kanaaf obsaan fayyadamaa horaa bulaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.